garuu gochi inni dalee gocha xiqqaa miti. Sababni immoo inni mana hidhaatti galee gochoota xiqqaa miti. Haga tokkollee ta'an xiqqoo sii muuxannoon qaba. Mee Haa ta'u amma san hidhamuu isaa hundaa sanirra fakkeenya maal beektaati waan isiif isa jidduu jirurraa sababa sadarkaa kanarra geesserraa hidhamuu isaarraa waan ati beektu jira. laa hedduullee dubbachuu baadhu hedduun dubbadhu. Hello, Ami. Namaallee haa ta'uuti wal dhabiinsi jaraa yookaan walitti bu'iinsi isaa jaraa sirratti na argina hedduullee yoo karaa keessaatiin hedduudha. Amma kanaaf obboleettii teenya jabaadhaa bira dhaabbadhaa qarqara jechuu barbaadeeti. Taani jarumaaf rabbi beeka jechuu barbaadeeti hedduullee irraan dubbadhu. Obboleettii teenya akka hedduu garaa nu nyaatte bira dhaabbadhaa jechuu barbaadeeti. Ayyee galatoomii. Ahmad. Itti fufi namni biraa. Ahmad. Dubbadhu. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Na fayyifte wallahi billahi na fayyiste. In fayyee aki garana uf. Maali Edarraa kan immoo taate? edarraa immaan kana lakkaan na keessaa nan obboleettiin qabne hojii jira garuu Hin jiru. namni waan akkana dalaguun taatiidha keessattuu maqaa baalee maalu balleessa maqaa baalee dhawate. Hin taatu maa bar kana jechaa jirra mima. Kanaafuu jedhee bar sirriitti jabeessine. Yaa itti fufi yaada kee dubbadhu gabbuudhaati namni martuu Nama yaadni kiyya gurbaan nama jaarsotaan laallamee jaarsonni hin qabna jaarsota baay'ee qabna. Yaa. Jaarson laaltee waan kana qulqulleessuu qabdi osoo yeroo itti hin qabne guyyaa muraasa keessatti. Atamaan laallamuu qaba jedhan kanuma yaadni kiyya. Yaa galatoomii gadi. Oromummaa. Yo, assalamu alaikum Muhammad akkam nagaame. Nagaa yaada qabdaa maaltu jira itti fufi mi'atis. Yaa yaanni ummanni jedhellee inni biraa galatoomii atillee nama cinaa dhaabbachuun lammaffaa bifa barbaachisuun bifa araaraas taate bifa deeggarsa isiin ummata ofiitti gadi baate kanaan cinaa dhaabachuun sa'aatiif yeroo odoo ittiin kennin yookiin sagantaa qabee fi ammaayyuu ta'a yeroo biraatu ta'a yaada kan addaan jalaan kutin yaanni kun hanga furmaata irra ga'utti itti fufuu fi qabdaa jedhani. Galatoomi maa kun yaada ana qofaa miti hawaasni bal'aan irratti dalaguu qaba beektaa kun namni fayyaa qabu namni sammuun isaa dalaydu dubartii wal loluu dandeessaati dubartii takka oguu jaalatte isii walii galuu dhabuu dandeessaa isii sabaayii walii galuu dandeessa. Garuu ilmoo keetis hin fedhuu sis hin fedhuu bilbila keetis hin fedhuun kun ammoo seera biyya kamii keessaa iyyuu hin jiru. Itoophiyaa keessatti illee seerri akkana fakkaatutti ilmaan isaa guddisuun dirqama gurbaa kanaati. Isiin har'aa bakka kamittuuyyuu xalayaa bakka barbaadde irraa baasee mucaa kana bakka barbaadetti gaafachuu dandeessi. Kanaaf jecha ilmaan isaa ta'uu uummata mal'aa beeka. Ijoollee ofii horachuu ijoollee tanarratti waan barbaachisu godhuun dirqama isaanii jechuudha. Kanaaf ammallee ilaali kataamuu qabu waan akkanaa dhageennee gaafa wanni akkanaa dhageennee immoo itti kachadhuuf nu taate jechuudha. Boru immoo itti wanti kunillee aadaa ta'aa deema. Aadaallee akka hin taane isiillee waan barbaachisu cinaa dhaabbachaa yoo araara barbaachisu taate waan dhibe isaatu beeka. Namni ol bira gahee akkanaafatti dubbannu kanatti dubbatee isallee dubbisanii maaltu si dhibee ilmaan waliin gattaadha ilmaanii. Lakki tama hin gatamne jechuuniif innillee dhiyaate silaa ta'a. Kanaaf dirqama akka aadaa nutti ta'uu qabdu wanti tun cituu qabdi amati. Cituu qabdi wanti tun wanni akkana aadaa nutti taati. Galatoomi Sufiyaan immoo Oromummaa qaama dubbate. Sufiyaan as jalatti waa barreessaara. Oromummaadha. Akkasii wannummaan nu amma jechaa jirru iyyuu maali beektaa nuti tokkoffaa irratti mucaan kun dubartiin tanarraa haqa isarraa qabdi. Isii jibbuu danda'a isii wal dhabuu danda'a. Ijoolleen tun ijoollee isaati. Ijoollee tana ka guddise hawaasa Oromooti. Inni har'a garuu ijoollee tanaaf wanni inni godhuu qabu ijoolleen tun bakka barbaadde akka geettu. Ijoollee kana deeggaruun ijoollee kanaaf tumta barbaachisu godhuun dirqama. Isiidhaan ammoo adda deemnee jirraa uummata Oromoo bal'aa akkanatti na hubadhaa waan akkanaa na goote kana na miite kanaa na xaqqaame waan biraatiif addan baane hawaasni kana beekuu qaba namni waan dhagayetti amanasaa isiin har'a gabbaatee boonnaan isii dubbachaa jirrami. Dhugaadha. Lammaffaa bahee dhugaan jiru kana mucayyoon kun kana na miite waan akkanaa na raddalayte waan akkanaa na goote ani ijoollee tiyyallee hin jibbine haga danda'ee ni gargaarataa ture ammas hawaasni kaleessa ijoollee tiyya ifaa jangalatooma ulfaadhaa har'as taanaan ani waan isin keettan keessaa hin ba'u. Gati dhufee jechuudha hawaasatti ilmoo afurii wajjin namni ilmoo afur wajjin nama hin gatu kuni salphina guddaadha akka uummataatittis safuullee waan cabse osoo dubartii taan ilmoo wajjin akka xammoota biraa fuudhuun kunis mataan isaa waan fudhatama hin qabne waan nama gadi hin liqimfamne kanaafi warra biyya keessa amma ilmuma kana amma meeqa kamtu hawwee ilmuma tokko janaa kenniif
haadha manaa waggaa meeqa idimee guutuu waliin jiraatee aga lubbuun namaa jiraachiftu wajjin jiraate carrama ilmoo afurii argachuu isaatiyyuu immoo itti gaafa carraa ilmoo afurii argatu ilmoo afur kana wajjin gadi ba'ee ila kana namiiti ana ilmaanti wajjin kana namiiti Oromoon narraa hiika warra qabdi dhala qabdi abbaa qabdi haadha qabdi fira qaba namni maali haadha ilmaanii biyyaa irratti gadi gatee karaa irratti gadi gatanii sagaleen taane ummatan taane waa barsiisuun kanaaf rakkoo isaa as ba'ee fidatee dhufee kana rakkoon kiyya jechuudha carrama ilmoo afurii miti ilmoo takka wallaahi nama hiriyoonni keenya ilmoo meeqa takka danda'amu siin jedha obboleessa kiyya kun seera biyya kamiituttu salphina mucaan waa takka hin beeku kun fayyaa dhabe ta'a yookaan ijoollee kana guddisuun dirqama isaati beeki seerri biyya kamii anama fakkeenyaaf asitti ilmoo yoo qabaadde haadha warraa kiyyaa walii galuu yoo hin dandeenye dirqama isii ajjeesuu yookaan lubbuu isii baasuu hin qabu bakka abboo waliin gallee ilmoo addaan qabna waliin qabna kanaaf atis nagaan jiraadhu anis nagaan jiraadha laakiin ammoo seerri maal siin jedha ijoollee kee baatiidhaan waan jara barbaachisu mindaa sirraa muranii jechuudha damoosa ijoollee kafaltu jira ijoollee teessitu guddifataa jechuudha biyya makabittu akkasuma. Almost namni gaafa jaarsaa fi jaartii walii kan mootummaan waan ijoollee dubartiin ittiin horattuudha dubartii saniif qabeenya fuudhaani nuti kanuma jechaa jirra mucaan kun akka irra deeme kanatti osoo intalli tun akka feete samiite osoo dhugaayyuu qabaatee amma dhugaan isaa dhokachuu deemaa jirti jechuudha kanaaf hatattamaan gurra qabanii gara miidiyaatiif fidanii waan jirtu hawaasa hubachiise waan mucayyoon tun isarraa barbaaddu keessaa kuni sirriidha kuni sirrii miti kuni sirriidha kuni sirrii jedhee haqa jirtu lafa ka'uu qaba baasaa boora baafatee immoo ijoollee isaa deemee bakka jiranitti haga danda'een ijoolleen tun amma sadarkaa barumsarra geettee jirti sadarkaa barumsaa deemtee gara Sufiyaan carraasii kenna akkasii yaanni adda wanni takkatti namni isatti dhiyaatuuf namni faamilii isaa taate mee ol gali jedhiin namni waa'ee kana keezii kana beeku yoo jiraatu mee ammuma oluma gali lakkoofsa 5 adda barreeffadhutuma mee imaa ol gali namni faamilii waa'ee kana beeku yoo jiraate waa'ee faamilii isaa waa'ee isaa beeku namni jiraatan lakkoofsa barreeffadhaa isaan qofaa miti namuma hawaasa kaanuu yoo akka seenee yaada kennatu gaafachaa jirra namni kanarraa beeku namni isaa yoo beekutti sheer godhanii yoo innuu dhufee waan kanarratti haa dubbatu har'as dhufuu baatu warri biyya keessa jiru nama kana barbaadee fiduun dirqama yookaan seera dhiyeessuun dirqama. Namni waan isaa beektu bishaan barreeffadhu naan bilaakiin barreeffate mee bilaak kan harkisee shimaatiidha. Namni maatii isaa taate namni naannoo isaa kun hin beekamu beekta maatii ta'uu bichaa miti amma isa mataa isaatu iyyuu barbaada. Mataa isaatu iyyuu barbaada. Ahmad salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanni jechuun barbaade la Dr. Asliifaa wajjin yaamanii dhufee ture beeytani. Tarii godhuu dandeettanii. Har'amoo galgalatti qabatanii baan beeta wanti isaa kun nama hunda dhugaa dubbachuudhaaf gara hawaasa uummata Oromoo kana hunda iyyuu gube. Asoo. Kanarraa gammoojjii amma dura osoo isuma dhageeffatanii waan inni jedhu. Asoo mana asliititti qabamee jiranii. Sa'aatii galgalatti qabatanii turan ganama kana warroonni dhageettanii jirtanii galgala ni dhufaa jedhe abbaan waan ta'eef ammaaf wanni ammoo agartanii gaabultii haadha manaatiif abbaa manaa jidduu xiqqoo galuu ni ulfaata. Erga inni dhiyaatee ni dhufa jedhe obsumaan osoo eegganne jechuu barbaadeeti. Kanarraa yommuu akka hawaasa Oromootti wanni isaa kun hedduu garaa nu gube dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ilmaan akkana jirtu kana ayyoon tuni agartanii haadha ta'e hunda obboleettii ta'e namni obboleettii qabu isii tana jechuudha. Galatooma warri namni isiidhaaf hirribatanii bareeda nuu kennitan faadha. Kanaaf sanumaaf haa oobsitanii fi afmi galatooma. Laalaa wallaahi waan akkaan na gammachiise kun ani maaliif beektaa ani isii qofa osoo hin taane mucaallee dhaga'uun fedha an dhugarraan dabu sii gala amma maaliif kana siin jedha mucaan kun isii tana wajjin rakkoon jiraachuu hin danda'a. Mucayyoon sun isa miidhuu dandeessi. Mucaan kun minuutii godhadhu maame. Kanarratti wanti namni beekuu qabu as dhufee yaada isaa kennachuu qaba. Mucayyoon tun gabbaatee rakkina baay'ee bootte. Hatta waraqaa ispoonsarummaa kan isiin ittiin ijoollee kana biyya biraa geessuudhaaf deemtu nu dhorgate namni akka ilma ofiititti cakkana boleessu. Carraa ijoollee kana argamee ijoollee kana biyya sana akka isaa dhayituu halkanii guyyaa dhama'uu qaba. Yoo mootummaa Itoophiyaatu haala mijjeessee fi akkuma gara Masriitti dhufuu hin dandeenye godhe dunuunfatee halkanii guyyaa waan danda'u godhe achi dhama'ee garana dhama'ee ijoollee isaa tan gara biyya baqaa san keessaa baasu. Kuni dirqama namaati malee. Wajja kana isa gabbayee ilmaan ofii tanaaf uummata kanatti booyuu qabu. Ahmad jechi kee jecha gaariidha. Ahmad tullee dhugaa sun jedha. Waan atamma dubbate kana kalee galgala. Itti fufi dhoombiin. Kaleessa waan kana dubbachuu turre beeyta waan atamma jette kana namni tokko miidhaa dubartiitii miti miidhama ilma dhiiraatu hin danda'u. Isii kana guutuu ifaajjee yookiin ammoo Muhammadii kana mo'itti godhame. Isii dubartiitii miti ilmuma dhiiraa tokkoyyuu.
أو ما لسون Koi na kura. محمد ميتياز Gore rate. Kanaafuu namni tokko miidhaa dubartii miti miidhaa ilma dhiiraatu dhagahuu nagartee akkanatti ijaan argaa ilmi namaa guutuun mucayyoo tana ni beekaa ijoollee tana waan irra turte Oromoo miti Amaaraa namni asir miidiyaa kana fayyadamu kan beeyne hin jiru uummata kana. Haa ta'u wal dhabdeen dhufte waliin jiraataa turanii qarallee wal dhabaniituma araaraman. Ana magaleessa mana wayiitiitti waan kana dubbannaan namoonni hedduu fudhanne jarana isaa kana fidanii isaa kana waan inni bahu laaluu qaban dirqama. Maaliidhaaf? Gara tokko bichaa dhageeffattee ebelu fannifamuu qaba ebelu akkana tahuu qaba hin danda'amu. Seerumatti illee shari'atti illee garuma hundaaniyyuu namummatti illee nama tokko fiddeetiniin isas baastee badii inni dalage kana wal bira fidanii akkuma amma itti qabatame jedhan kanatti waan gaariidha. Fidanii isas miidiyaatti gurra qabanii isi inni dhabamu firri isaan dhabamu. Viidiyoon kun har'a ilaa gartee da'ootitti ilaa gandaatti deema. Nama guutuu dhagaa. Nama waliin jira. Viidiyoon mucayyoon akkana boottu kun fidanii gurra qabanii isallee dhiyeessanii maaliif akka akkana godhe mucayyoo tanarratti gifii kana maaliif akka deemsise miidiyaatti dhufee dirqama namaaf ibsuun dirqama jedha. Isa lammataati waa hundaafiyyuu erga galgalatti qabamee jedhe kuni waan gaariidha yaada gaariidha. Haa dhufuu yaada isaallee dhagayanii booda murtii ilma uummanni ni arga waan ta'eef uummanni hubataa waan ta'eef rakkoo bakka jiru yookiin ammoo tuyyuu dhugaa bakka jirtu ni argaa haala mijeessuufiin dirqama jedha. Garuu baay'inaan ilmaan dhiiraa jiran yeroo hedduu naannoo keenya kana rabbii jedhaati gifii dhiisa. Gifii dhala irratti dalaguu tana dhaaba. Dubartiin miskiina. Miskiinni gartee ammootu rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam amaanaa jedhanii dubartii irratti miskiinummaa isii ilaalanii yeroo hedduu gifii irratti dalaguun kuni booddee keessan balleessa. Irraa uf baraara waan kanarraa jechuu barbaade ilmaan dhiiraatiini imimmaan dubartiidhaa booda lafatti nafu wallahi booda lafatti nafu Ahmad dhugaa siin jedha maaliif osoo ammu feetayyuu badduu taate ilaalme ati wanni kana boochisuun waa jechuuniin agarteetiniin isii tana miidhuun boru si gaafachiisa erga haadha manaa kee taate yoo agartee addaan bahuullee barbaaddeen kabajamaan addaan bahin yoo agartee waliin jiraachuu dadhabdeetiniin jette seeraa fi heeraan addaan bahi malee isii tana dararuun miidhuun wallahi billahi gaarii miti namni si abaara laal amma gurbaa kan akka kaleeti namni abaarre hin jiru islaama kiristaanan guutuun ni abaara naayin waan fokkata na mucattii wanni isiin haasaa jiru tokkoffaa qaama isiitiin godoloo taatee jirti sibiila garaa kiyya keessa jira waan nama gaddisiisu ijoollee kana keessa ijoollee 5 harkaa qabdi waraqaa ijoollee kanaa sittiin kennu naan jedhee rakkadhee u'u mee akkamitti ati ilmoote carraa biyya alaa sii oofna carraa biyya biraa sii oofna ani ispoonsara ta'ee ijoollee tana bakka barbaaddeen gaa osoo namni biraa hidhee ijoollee kana tajaajilu abbaan ilma sanii haadha warraa yoo jibbee ilma ofii jibbaa namni isiin hatta sababa kana ijoollee kanaatti yoo deemte galata qabdi isiin isa bira ijoollee kana namni akkanatti galgala gara wajjin dhama'ee sadarkaa kanaan gaa har'a ijoolleen tun sadarkaa mana barumsaa deemturra jirti obboleessoo ijoolleen isaa har'a fotoo yoo laalte sa'aatii ammaa kanatti biyyaan kutaa tokkoof lama keessa jiraachuu qabdi jechuudha oolmaa daa'immanii yoo xiqqaate waggaa sadaffaa jaraa keessa jirti jira har'a kana maraayyuu ijoolleen tun argachuu qabdi kana abbatu godha abbaan haadha biratti haati yoo abbaan bira jiraate jabaadhu ijoollee kana akkas godhin jenneen hin ta'a ilma ofii irratti hin cakkanu namni kanaaf waan nama aarsu wanni mucayyoon kaleessa haasofte miira nama tuqa dhugaa rabbi miira nama tuqa kana hogguu jettu dhimma gandaa dhimma maaliitiin kuni dhimma hawaasummaati mucaan kun badii agara ga'u yoo ta'e wanti gandummaa jala hammatanii dubbii gara gandummaatiin dhiibaniif hin jiru ijoollee kana hawaasa Oromoo guddatuu bira dhaabbatee hawaasa Oromoo hundatti tajaajilee dirqama qaba hawaasni Oromoo waa'ee ijoollee kanaa dubbachuudha. Innis ammoo hawaasa kana dhaga'uun dirqama. Kana malee nu kajechaa jiru wanti mucayyoon dubbatte hundi sirrii ta'uu dhabuun mala. Aartee miiraan jechuu dandeenya. Kana isarraa barachuu Anama dhugamayyuu natti fakkaanne maal jetta Ahmad? Anama dhugamaa natti fakkaatu maal jetta? Wallahi ani agana irratti dalagee akkanatti sii miidha jedhee inumayyuu yaadu wallahi billahi. Akkamitti ilmi namaa akka irratti kan beeku duraan fakkeenyaaf yeroo isiin ulfa turte akka malee ulfa isii kana maallee godhaa maarree jedha. Ana akkasitti illee baay'inaan waan akkana kana jalallee maal isayyuu irraa beeyna yoo beeyte taate Ahmad mucaan kun coraa fitatee achitti wallahi coraa fitatee inni illee baay'ee itti miidhame. Yeroo baay'ee ani wanni jala deemee sirriitti hordofu polotikaa. Waa'ee amma namni kennaa siin kun dubartii akkas godhee kana wallahi ani hin laalu beekta. Mucaa kanaan amma maqama isaatu seeraan hin beeku. Abbaa ijoollee 5 malee amaani majecha kana malee amaan eenyu akka ta'e amma si himuu hin danda'u achi bira dabre. Maaliif jennaan an kanarratti xiyyeeffadhee waan akkanaan gabaasu wanni ani isin himullee waan biraati. Garuu ogguu dubartiin akkana gabbaatee u'u jettee boottu.
Ijoollee kana mucaan kun silaa rabbii isaa galateeffatee halkanii guyyaa alhamdulillahi rabbil aalamiin waan namni barbaadu takkaan naa kennite. Amma booda ijoollee matanni hin guddifadha. Haadha warraallee tama naa kennite tana miidhamtullee isima yaaladha. Wanni bareenni sarraa deemu kana fuudhee maarree ta'e akkamitti fuudha? Tanniin wajjin rakkateetiniin odoo asii wajjin dhama'u uummanni Oromoo ijoollee kana wajjin tasa qaayya'u maaltu isaa dabree ennaan jaartii biraa fuudhamee. Kunillee bataa isaatitti ulfaataadha beektaa namni bal'isee yaaduu qaba. Miiraan deemuun hin ta'u sii galee akkasii kanaaf namni yaada qabdan dubbadhaa isiniin jechuu barbaanneeti. Waliigalatti oduun gammachiisaan isinii himuu barbaannu dubbiin itti qabameera. Mana Dooktor Asliititti har'a galgala akka lakkoofsa Itoophiyaatti na fakkaata sa'a 4tti kuni waan akkaan na gammachiisa keessaa ijoodha. Naasaa mucaa irraa dhaga'uu qaba barbaada. Mucaa waan mucattiin barbaaddu waan sirrii ta'eef waan sirrii hin taane adda baasee dhufee himuu qaba. Sanirraa hin dabree ammoo tajaajila ijoollee kanaa irratti ijoollee isaa bira deebi'uudhaaf waan barbaachisu hundaan akka hawaasa Oromootitti illee tumsa godhuufi qabna. Achirraan ammoo waan humna isaatii ol ta'u yoo ta'e hawaasni Oromoo ni gargaaraa kaleessas bira dhaabbachaa ture. Wanti an barbaadu suma kana ijoollee isaa bira deebi'ee ijoollee ofii tajaajilachuu qaba mucaan. Qaldii fuudhee mana kana keessaa ba'aa jiran. Kuni tapha ijoolleeti. Maal abboo ijoollee tanniinuu bakkaan hin geenne akkamiin namni ijoollee shan osoo dubartii wajjin rakkattu jaartii biraa fuudheedhanii kana haasaan. Kuni baxaamitti waan namatti dhagamu. Jala namaa nuti ilma namaatiin yaaduu qabna moo akka hiwaanaatiin yaaduu qabna. Guddisanii ta'an waggaa 10 yoo geettee fuute rakkoon qabu. Har'a ol makaatee ijoollee waggaa 3 ijoollee 5 sanniin uyyuu rakkatee hawaasni Oromoo osoo si wajjin itti cinqamu. Kaasee waan akkasii goote ulfaataadha. Dhoombiir galatoomii Rashaad dubbadhu. Ayya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh warri keessanuu. Waalaikum assalaam. Warroonni amantii birallee as jala jirtan akkam nagaa jirtu harka fuune isiniin jechaa galatoomi obboleessi keenya duusi jaaladha si kabajallee yeroo hedduu viidiyoo kan keenya hordofaa galatoomi isin jedha afna kenna. Rabbiin si hadiisu hamtuu sirraa qabuun isin jedha. Wanni jechuu barbaade beetaan jechuun komantillee si barreessaa ture garuu dhiifama kasi gammachiisus kasi aarsus ta'uu danda'a. Dhimma mucaatirraa ati gurbaan akkamitti kana ta'a akkamitti yookiin immoo akkana godhattee yeroo dura deddeebiteetiin mucaa lolaa bifa haaratiin miira mootu dallansuutiin dubbataa waa turteef hafmee kenna bifa dallansuutiin osoo hin taanin bifa tasgabbiitiin jaarsaaf jaartii tokko haadha manaatiif abbaa manaa tokko namni beeku wanni beekus Era guddina waanan mataan jalqabni nama lama waa lama tokko rabbitu beeka itti aanee haadha manaatiif abbaa manaatii sadaffaan siree isaaniitti ka beeku. Kana waan ta'eef jara kana dhugaa isaanii baruuf wanni barbaachisu inni illee dhufuudha. Wanni barbaachisu jechuudha. Dhugaadha ati isirraa dhageettee isirraa hubattee rakkoo jiru waan inni godhe gochi isii inni godhe har'a obboleettii qabda haadha qabda mana qabda ilmoo qaba namni gochi isii inni godhe aartee si dallansee waa hedduu si dubbisuu danda'a sirriidha. Wallahi dubbisame fakkeenyaaf amma ijoollee qabdan ijoollee lama yoo qabaatte lamaan san guddisuu danda'a jirtaate har'a isiin ijoollee 5 ijoollee 4 kophaa isii bataami waan nama boochisuu baru. Sirrii wallahi waan si dallansiisu waan si boocisu waan bakka murtee unkan nama sanirra lubbuu irratti fudhatee si geessisuu danda'a wanni kun jechuudha. Maaliif ilma namaati waan ta'eef si aarsa si gaddisiisa. Garuu isa kana murteessu waan kana godhuuf murtee kara seeratiin ta'e murtee gara ummataatiin ta'e gara sheekatiin gara beekatiin gara alimaatiin gara feemasaatiin kara hayyootatiin ta'e wanni murtaa'u qabu jara lamaan irratti obboleessa kiyya. Jara lama inni illee dhufee isillee dhuftee akkuma amma mana asliitti qaba Dooktor Asliitti qabame jedhametti mana sanitti jara lachuu dhufanii wal gayanii dhugaa jirtu irraa baranii maaliif dubartiin tunis sirriidha ni jaalannaa obboleettii ta'e akkuma jenne. Garuu hunda sitti nimtu hunda sin dhoysitu. Dhugaan beeka kannaa galeera sirrii. Wallahi isin yookiin cinaa itti dabaltee waan inni godhellee yookaan hin godhellee itti dabaltee dubbatuu dandeetti isaan isiif rabbii addaan beeka. Haasaa isiitirraa waan isin baasee isin dubbatte dhugaa dubbatte rabbii iftuudha. Kana waan ta'eef wanni nu godhuu qabnu irra guddin har'aa miti kan nu haasa'uu qabnu waa'ee kanaa ta'e har'aa miti atis ka dubbatuu qabdu. Yoomi ka dubbatuu qabdu gaafa gurbaan kun miidiyaa irratti ba'ee uummataa ol ta'ee aalimaa ol ta'ee beekaa ol ta'ee hayyuu ol ta'ee sheekaa ol ta'eetiin inni jedhe dubbatu miti tarkaanfii akka tiyyatti hundi irratti deemamuu qabaa jechuudha. Ani ofii kiyya Arsii keessa jiraadha naannawuma Baaleeti biyyuma keessa jiraadha. Kana waan ta'eef Baalee maal garaagarummaa qabaa? Sirrii tokko maa'ee dhugaadha. Naannoo xixiqqoo addaan sanumaaf hin jedhee ishee. Naannoo namni akka birii godhee poolitikaa godhee kanallee wal fixa deemati. Suni wada so yaanna akkasuun የማይም አስተሳሰብ ነው ummata wallaaladha wallahi ummata akkasiisan waa akka oromootitti illee qoxxoru akka beekaatitti sin qaxxaru wallaala jennee fudhanna ummata gandaan nama qoodusan jechuudha. Nuti warra gandaati oromoodha amantiin teenya irra gudu walitti takka oromummaan takka waa hunda walitti qabna jechuudha. Diinafuu hin taana nuti ummata keenya dhiisati jechuudha. Abbaan fee waan fee haasa'u. Diinaa ofirratti bulchaa jirra. Oromoo Yohaana Usmaan jedhan jechuudha akkasuma sanii dandeenye. Kana waan ta'eef asaa isin dheeresse asaa isin dheeresse
murtee kenna boru har'a galgalarraa waan inni haaseerraa waan isiin haasofteerraa dhugaa jirtullee dhugaan ilmoo rabbiitii addaan barree akkasitti yoo dubbanne bareeda jedhaa taaniin yaada namni qabu kennatu galatoomee jiraadhu siin jechuu barbaadetti. Dhugaan bule. Yaa tayyatillee galatoomii waan yaada nuu kenniteef. Himala keenya gara asab wallahi kun dubbii jajjaba mee itti fufi baala kazara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam. Mana keessanitti Profeesar kabajamaaf jaallatamaa nama nu akkaan isin kabajnu ol seensisuuf waan gaarii gootanii gara ajandaa kanaatti illee baay'ee muuxannoo isaatti hin qabu. Waan tokkoon ibsuu barbaada dura bu'e. Wannan jedhu namni hunduu gandarraa dhalate fakkaachuun barbaachisaadha. Garuu Profeesar Ahmad hedduu isin kabajnaa, hedduu isin jaallanna. Akka nama hayyuu tokkotti Itoophiyaa irraa baay'ee isin hordofne, isin jaallanna, isin kabajnaa. Hiriyoottan hedduu wajjiniin teenyee isin ilaalla. Sabbar zeenaan nu biratti akka malee kabajaa isinii qabdi. Rabbiin isin haa kabaju, rabbii gaditti immoo isin kabajna. Dhugaa ilma biyyaati. Kana durallee akka dhiiraa eenyu nu gargaartanii eenyuufuu paartii sana deeggartanii kun gootummaadha. Sababni diinummaa miti. Sanaafis galatoomaa isiniin jenna. Bakka hamma jirtanuttis yeroo dhugaa waa hundayyuu argitanitti yeroo isin sabbar zeenaa jetta yeroo haasoftanutti yaanni isin irra jirtan amma xiinxalli keessan hedduu nutti tolaa. Hedduu jaallanna kabajamaa ulfaadhaa umurii dheeradhaa ilma biyyaa ta'an isiniin jedha gandarraa dhalattan fakkaadhaa jeneraal Waaqoo guutuufa maaliif dhugaadhaaf jiraachuun gaariidha. Ajandaa keessan jijjiiruun miti namni nama hin galateeffanne rabbiin hin galateeffatuudhaan ilmaan hedduutu isin dhaggeeffateet bakka jirurraa waa hunda keessa dabaree isin dhaggeeffanne waan gaarii waan yaada maddu isinirraa hubataa jirra. Akkanuma namni baay'ee isin galateeffatu hedduudha. Nutis nama hedduu taanee isin caqasaa jirra. Galatoomaan isiniin jedha anaaf hiriyootan koo bakka bu'ee galata guddaa isinii qabna. Wannan gandarraa dhalate namni fakkaachuu qabaa isiniin jedheef immoo dhiifama gaa ajandaarraa isin baasee waan kana haasa'uun dirqama natti ta'e hiree argannee isinitti ol seenuu nutti tola. Bareeda ajandaa baramma furmaata argate sagantaan itti qabameera yaaduma namni martuu kennachaa jira. Yaanni bareeda. Ani bakka sana hedduu waa'ee jaraallee mana waan quba qabaa. Dura bullee wannan ganda irraa dhalate fakkaachuu qaba isiniin jedhe. Ijoolleen keenya siqqoo mandoo uummanni keessan kabaja qabaa. Uummanni keessan biyya keessa baay'ee kabaja qabaa. Safuullee ni eeggata. Waa hundayyuu waa akkana karaa irratti gatuun amala keessanii miti. Kanaafan ganda irraa dhalattan fakkaadhaan isiniin jedha. Oromoon gandi hundinuu kabajaa ni qabdi. Itoophiyaanis aadaa mataa isaa danda'e qaba. Garuu aadaa ganda ofii keessaa daangaa darbanii ba'uun kun baay'ee namatti hin tolu. Maaliif namni uummanni keenya uummata kabajaati. Uummata yoo namni bishaan gaafate aannan namaa kennu. Yaa jarana miidiyaan bullee faaruu bicheetti hafuun keenya kun nu qaanessa wallaahi. Qaanofne sanuu waan miidiyaa kana yeroo laallu namoota ta'uun nama jibbisiisa. Hundinuu as keessatti Profeesar Ahmad as keessatti waan baay'ee gorsa namaa dabarsuu qabdu waan baay'ee illee nama keenyatti himuu qabdu namni ganda ofii fakkaachuu qaba. Egaa maal goonare namni hundinuu jechuudha akka barsiisuu deebinee jira duraan akkuma jedhame san kaawwa maraa goonee deeggarree amma falli jiru wanti marti dhawaatan namaa ifaa deema. Waan biyya keenya irratti amma biyyi keenya akkuma beekamu sochii baay'ee jira kunillee waan irratti dalagamuu qabaadha nageenya biyyaa irratti laguu waan barbaachisaadha. Yaada bareedaadha amma kuni barreeffamni amma maqaan ati kaatte kun maqaa guddaa fakkeenyaaf ani sillee hin beeku ati nama seeraa ta'uu dandeessaa yookaan ammoo hawaasuma kaan ta'uu dandeessaa yookaan makalaakaa ta'uu dandeessaa hin beekamu garuu maqaan amma sirra jiru waan guddaa anaaf imalli keenya gara asab jechuun waan onnee keenya keessa jirudha hawwii guddaa anaaf fakkeenyaaf nama biraa hin beeku akka yaada kootiititti. Waan osoo milkaa'e yeroo kanatti na gammachiisu ilma Oromootti milkeessee illee jedhamee seenaalleen ittiin galmaa'u waan ijoodha beektamu. Kanaaf yeroo tokko tokkoon gammada. Maaliif jennaan mootummaan kamuu hin dhufan dabra laakiin hundi isaa ishaaraa isaa kaatee deema. Sababiin isaa fakkeenyaaf har'aa Mallas Zeenaawiin dhagaa bu'uuraa kaayee jedhan asabiif. Dhagaa bu'uuraa Mallas kaayee san eenyu xumuree? Abiyyi xumuree jechuudha. Kun amma seenaa keessa galmaa'ee achi kaa'ame. Osoo abbaan fedhee jibbee hin haqa jedhee hin danda'amu haqamuun. Tokko kana.
badhaasa noobilii addunyaa fudhate ka fudhate nu Dr. Abiyyi Ahmad taarika Itoophiyaa keessatti lakkoofsa tokko kunis haqamuu danda'u sochii biraa godhaa jira dhimma nadaajii dhimma nikularaa wanti mootummaan kun godhaa jiru fagaatee deemeera kana baay'ee dinqisiifachuu qabna nageenyi biyyattii ammoo Itoophiyaa akkuma beekamu nagaa bu'aa akka taphaatitti waan bu'u miti maaliif jennaan uummanni keenya afaan wal jala gargalee amma nama afaan Oromoo beeku ati jala naarrabsu farsee bula beeppii manaamina kanaan jedhamu isaa ban qabu garuu kanaaf yoo gurra kennite ati waa'ee biyya keetii dubbachuu hin dandeessu garuu keessatti nuti ka jennu waan tokko itti dubbannu nama miidhuuf hin dubbannu abbaan fedhes yoo nu arrabse nu nama kan wajjinuu rakkoo hin qabnu fakkeenya warra mootummaa wajjin taaggalaa jiru naannoo Amaaraa keessa torbee kana keessa galanii nageenyi bu'e Oromiyaa keessaallee waggaa tokko akkas gahee akka jaalsanyiin faa galan nageenyi bu'e warri hafes guyyaa tokko nageenyi bu'a nuti kan nu gammachiisu kana malee ana Ahmad akka Ahmaditti yookaan immoo xaqilaa ministeerii ta'uuf yookaan ammoo waan tokko ta'uuf miti akka biyyaatitti yaannee waan biyya fayyadu waan akkasii irraa dubbannaa jechuudha. Kan ammoo gizima godhaara fakkeenyaaf har'a mee waan uummanni keenya hubachuu qabu biyyi ofii akka haadha ofiiti. Namni biyya hin qabne nama haadha hin qabne tokko. Itoophiyaan har'a ama murtee pirezidaantiin Ameerikaa dabarse kana fakkeenyaaf yoo kalaallu taate mee amma footoo kanaaf duuba kaasaa qoyi wanti poolitikaan nu seentanii jirtanii zabana sanitti maaltu ta'e yeroo mal'aama mootummaan Ameerikaa